argu jamana ilalu chada indora dara wakayo salwara abigu hokora nabigu argu jamana ilalu chada indora dara wakayo salwara apa kesa chimala ilisipure ke chimala pupeyo gayo galanio wachayo inketuliga walichad innate sodate suninso inchetai nagaan nuuf haa ta'u jedhame nagaan waaqarraa nuuf haa ta'u jedha nagaa koo isiniifan kennaa nagaa koo isiniifan dhiisa nagaan ani isiniif kennu kan namni namaa kennu miti jedheera gooftaa Yesuus Kiristoos nagaan kan Kiristoos jedhame. Mul'ata boqonnaa 5 lakkoofsa 5 irra kan jiru akkas jedha. Maanguddoota keessaa inni tokko immoo hin boo'in kunoo leenci gosa Yihuudaa hidda Daawit keessaa ka'ee mo'eera. Inni mallattoo sana torban kutee macaafichas banuu hin danda'anaan jedhee ameen. Ulfinni bara baraa siif haa ta'u. Maqaan kee haa eebbifamu. Ulfaadhu bara baraan. Sagalee kennuu ergi. Kanaan kan mormu diinni hidhamaa haa ta'u. Garaa lafaa jalaa hidhamu. Sammuu namaarraa hidhamu. Nama si bira jiru harkaan qabii hin boo'in furmaan argameera. Nama si bira jiru harkaan qabii sirriitti itti himi hin boo'in waa'ee kee furmaan argameera. Yoo irratti amantaniif warra itti amananiif maaltu argame? Warra kamiif? Sagaleen Waaqayyo iddoo kanatti nama mul'ataatu mul'ata Yohaannistu nama mul'ataati. Yohaannis nama Waaqayyo isaa wajjin dubbatu, isaa wajjin haasa'u, Waaqayyo wajjin nama haasaa qabu. Nama kanatu mallattoodhaan waan cufame wantoota cufaman arga. Boqonnaa 5 lakkoofsa 1 gaattanii yoo dubbifattanii waan cufamaa ta'e mallattoodhaan immoo kan cufame mallattoon kan itti godhame chaappaan irra kan jiru itti chaappeffamee kan jiru banamuu kan hin dandeenye namni banus kan hin jiru isa kana arga. Hundinuu torqayyaranii keessa isaa kan jiru kun utuu hiikame dhimma kan baasu waan cufamaa arge. Mallattoo meeqaan? Torbaan cufame. Yohaannis waan torbaan cufame kana argee boo'e. Kan kee meeqaan argame? Kan kennat argite meeqa? Kan Yohaannis 77 yoo ta'e hin banama kan kee. Utuu raajitee waan dhimma baasutu kana keessa dhokatee jira. Inni Yohaannis kana sodaateera. Ofiisaatti baruu dadhabeera. Isaatti baruu dadhabee gararraa dhaleessi Yihuudaa hin bana. Dhaguu barbaadan. Beeskaan warri samoo yoo wajjin dhaguu barbaadan. Waan sitti ma boo'icha kee raaffattee baalaqa. Waan sitti ma cugaa laaltee kan yaaddooftu. Yoo gadi baate sagalee boo'ichaa malee kan hin dhageenye. Yoo walitti sagalee gaddaa malee kan hin dhageenye. Yoo misiraachi irra tokko lama sadii mana kee jireenya kee banameera. Mana kee banameera. Jala kee banameera. Jireenya kee banameera. Seepoo raabaati ala boosa. Boo'icha jalqabe. Maaliif boosa? Abbaa jabaa qabda. Hin boo'ina. Waaqni ni jittamante. Tokkicha addana ta'ee biyyoota adda addaatti wantoota barbaachisan gochuu hin danda'a. Eenyu inni foorichuu kan danda'u sagalee kanatti malee. Waaqayyo waan tokko fan jaalladhan yeroo baay'ee na dhaga'a Waaqayyo baay'ee. Maaliif waan ta'e hidhaadha namni jedhu isa namni taa'etti boo maaliif boose? Akkaarii Abrahaam geggeessee lafa onaan ga'ee biraa deebi'e. Hundi qoraattiitti gatee namaan geggeeffamtee gatamteetti. Iyeesuus garuu lafa akkaa jirtu. Wayi. Sabalattoo garaan argameera. Nuyi sanyii baduu miti, nuyi qomoo baduu miti. Warri ani baduu akka lolu taane ani baduu danda'u.
itti akka madarbannaa eeboo tokkoodha. Itti geggeesse Abrahaam geggeesse booda qalqalloo kee waan qabdu fittee bishaanis dhumee ilaalaa nama mana namaallee hojjechaa jiraattu lafa katamaatti hin gatu suuqii lafuma lafa waajiruutti hin gatu qansiraa hojjechaa jiraattu lafa onaa Beershaabaa jedhamutti gatu Iyesuus lafa onaa jaallataa jiru faa. Jireenyi lafa onaa akkasitti ta'e, akkoloomii lafa onaa akkasitti ta'e, manni kee lafa onaa akkasitti ta'e, tokko lama sadii sirratti arraacha furmaan argameera. Maal ta'e? Meraasi kamina ilaala. Maal ta'e? Ammoo? Jirtaalee teessoo biyya maalirraa dhuftani sun boodoodha. Waaqayyo maal isinii godhe yookaan iddoo maalirraa fayyitanii maal dhugaa boo barbaadu? Manna dhukkubeen naan hospitaala naan qabdatti feerii naa barreessan. Yeroo feerii sana fuudhee dhufu immoo isaan immoo kottuu feerii qabdee naan dhufu. Dhugeen nama morma kuusaa dhukkubuu naa qabanii naa kadhatan. Si'a kan korona liqimsu dhaabadhee hidhadhee korona liqimsaa maatii koo wajjin dandeenye dubbadhu. Gara guyyaa qaama sanaa galee maatii wajjin buddeen nyaadhee bishaan dhugee taayaa irra ganama ka'ee dhibee koo kanatti ofitti ergee kanaaf ani waaqayyo dhugaa ba'ee harka walitti buusaa Yesuusin galateeffadhaa. Keessan eenyu jedhama? Guutamaa Waaqoshoo. Akkaataan dhukkuba kootiis immoo naasee gaafa 16 maagara tokko soofaa qofaa kootii dhukkubi hin taane tokko dhukkubi fokkisaan natti dhaga'amee jennaananii utuma maagara soofana soofuu tuubboo fincaanii qabachuun na dhabee utuu nan hubatiin narra ba'aa yoonanii hiikkadheen hin taa'anii dur narra ba'ee qoffadhee raadhee bultii afurii naasee 16 kaasee amma gaafa sanbata duraatti dhiphachaa tureen sa'aatii booda gara guyyaa sanbata duraa sana maatiin buna naa kennanii maatii koo dhoffadheen jira ijoollee koo dhoffadheen jira achitii kanaanatti fokkisaa taanaan dhoffadheetu jiruun buna guyyaa dhugee maatiin na fuuldura arba'an ati warra hankootii teellaa isheetiin ka'ee yeroo na shintii kana ishiin taa'ee killaa kee dhaabadhee jiru iyye na iyyisiisa akkabaabii qeen taa'u gaasookkiteetti jedhee raadhee yoo shintii kana namti caayoo jedhu na hubananii yeroo sana dhossee nama maali jettee fiiddee deebitee lakki anoo nagaa kootii waan jiru jedhe maali jiru nagaa bu'ee natti hime malee maal dheemuun maaloo silattee na maa'in argita miti ati surgee koo kanaa jedhe maa'in na kunoo akkasan ta'anii dagaa kanaasee 16 Maaltu sirra beekaa yeroos? Fincaan yoona kanani aanoo itti dhiyaadheeru jaartii kana rifeetii taataa ibereeshinii taataati rifeetii siilaannaa laqamteetti humna keenya ol ta'e laqamteetti si arginaa oolan leetti keenya ta'e immoo ibereeshinii taataati ji'a har'aa kottu maskaraan gaafa 21 naan jedha tola ishii jedhee shaakii maaliin qabatu eessattuu ta'eetu dura ta'e silabtii garagalanii jiru waan ta'eefan tola sagalee isaanii fudhadhee eeggadhee maskaraan gaafa 19 najjoo kana galee gaafa dhibbaanii ilaalaa kana iji koo gorma isaanii ilaala waan dhibee kootiidhaaf bon qophaa'ee jira akka durbana dhataatti qophaa'ee qopheessi kotturaan jedheera doktorooti waan ta'eef Maali isin gochuudhaaf? ipereeshinii na gochuudhaati amma rifeetii nambaadhaa beellama isaan dhaatennan harka jira dhufee daddana taa'ee iji koo gorma isaanii ilaala yoo na bira ga'u yoo jedhati ammoo rifeetii qabdan kottaa isinii kadhatamaadha nam gammadee kaa'ee dhufee addanatti naa kadhatanii bonuun ipereeshinii ta'a dafinoo muriiti addanatti yeroo isaan naa kadhatanii dhananii akkuma rukutamuu ta'u maal taate jaarsaa dhayinaatti kolfanii jennaanii anoo waan isaan beekuun jedhee isaan irratti kolfanii anis waan isaan beekuun jedhe amma gaboon ganama roon dafinoo gaafa 21 yeroo achitti dhiyaadhu doktorota nama 3 ta'a amma sarras yaadna kaardii gosa guddaa na fudhanii doktorota tokko na duufaa kaasaniiti kutaa ipereeshiniitti na geessa kottu na duufaadhanii duufaa mandee dhaqanii kaardii guddaa achi buusanii deebi'anii tokko naa qoratan yaa'una qoratanii dhanan akkaataa dhukkuba kootii sila qabameeraa ilaalanii raatanii yaa'u sila qoratanii ilaalanii sirii tokko bukkee jira kutaa sana dhaqeen beekuu garuu kutaa sitaana najjoo kana eebba isaatii kaasee akka mana kootiitti kiyaa duuba isaa beeka kutaa sana beekuu gaafu kutaa sana gaafasuma baskaraa 21
Yaa'u chititti yaa'ee dabalataniidhaan jaarsa ati bilisa. Waan tokko. Ameen. Opereeshinii galtanii si dokteroonni kutaa opereeshinii isin gashanii isin bilisa isinii jiran. Bilisa nagaa gadi fayyitee ta'ati yoo sitti dhagaame beelamatti yaadu malee waan tokko si keessan jiruudhaan yoo somsan. Ameen. Gooftaa opereeshinii nama yeesuu galata dhiyeessaa. Iyyaa galata isaaf kennaa gooftichaaf. Kaan keessa eenyu jedhama biyya maalirraa dhuftanii waaqayyo dhibee maalitti isin fayyise? Ani gaarummaa hojjetaan jedhama. Waldaa warra Wangeelaa Yootarkaadhaa waliin dhufe. Sanee gaafa hamilee gaafa afurii dhukkuba mataa cabsaa fi dugda butaadhaan qabameen isa kanarraan kaasee baay'ee amma hamilee gaafa 18tti dhaadni gar tokko mootummaan gara mirgaa kun harkis mataanis miillis na laashee isa kanarraan namoota ammalee tokkoon kan dadhabee namoota tolna kaasaa namoota kalatti na deebisaa yeroo mana yaalaa dhabutti baatanii konkolaataa keessa na kaa'anii amma yeroo kana mana yaalaa dhaqee nan dadhabee baay'ee gara itti godhuu yommuu ala bahuu yommuu walwaraa galuu namoota tolbaatee na keessaa lafa dura amma nan laasha'e isa kana keessatti manni yaalaa na dadhabee jennaan addana gara raajii Abiraam dhufeen isa kanarratti isaan waaqayyoon naaf kadhatanii qaamni tokko dadhabee kun gaafa isaan naa kadhatanii kaasee yommuu lafa kana dhufetti konkolaataadhaan yommuu dhufee konkolaataa irratti na qabanii yommuu nasii galee kadhannaa isaanii irraa kan ka'e ani fayyina argadhee qaamni miila biraatiin isiraa namoonni na gaddaban konkolaataan na baatu saganaa fi waaqayyo irraa saba Wantoota bushaa gooftaa galateeffadhaa shabbii Mana yaalaatti keenan ji'aan deebisaadhaan inni immoo tokko fayyadamaa jiru. Maal turatti dhaga'ame dhipha ishee? Isheen waan tokko hin beektu akkuma. keessan eenyu jedhama? Ilfina Shisataan jedhama. Eessarraa dhuftani? Aanaan iddoo ganda deemuun asii. Mucaan isin bukkee dhaabbattu kun maal keessan? Waaqayyo maal godhee fi maal dubbachuu barbaaddu? Mucaan kun dhukkubsattee waggaa jeeshanii mala'ee gatiitti isheen irraan mala'ee karaa sadii ton ba'ee mala'ee mana kiimittis geesse keneen kana naannoottis geesse dadhabeen mucaan tokko raajii Abiraamitti geessinaa achittiin fayyiti jette madaa ishee ilaalte mucaan kun addana fiddee naan dhuftee asitti fayyitee gaafasuma fayyitee galtee yerosuma madaan ishee sun hin duudee amma fayyiteetti kanaaf dhugaa ba'uuf waaqayyo. Tole amma namichi guutummaatti irra hin jiru. Irra hin jiru guutummaatti irra hin jiru duraan immoo iddoo sadiitti ba'ee dhalli badhee waggaaf jeeshan mala'e. Eessarra ture badichi? Gatiitti ishee irraa laafnu. Paastorota gabbisuu hin dandeessi? Bara sabaatti galagalchu. Yoo waaqayyoon galateeffadhaa fi warri hamantan duwwaan warri namanne bula waaqayyo har'aan azmii kana nakee haa uffisa warri ittan duwwaan afaan waaqayyo biraa waan dhufeef ergaa kana isinii baasu argasuudhaan ufaasisuudhaan balaqqabsiisuudhaan akka barbaadeetti yaa'ii keessa azmii kun sira jajaa sira jajaa sira jajaa sira jajaa sira jajaa ufaasisuudhaan argasuudhaan beekesa balaqqabii yaa'ii humna dhiiga oolchaan ufaasisi beekesa ufaasisi beekesa ufaasisi beekesa ufaasisuudhaan harkas qabaa amantoon ufaasisi haarii hulkii beekesa sagalee jabaa naadhu abidda si qabate laphee ishee kan girgiddu inni abaarsaa wuli hasmii utubee hasmii kun ufaasi beekesa sagalee jabaa dhaabsee jira ufaasi beekesa usaa harkas qabaa kadhadha daqiiqaa lama amantoon itti qabaa beekesa utubee hasmii kun yaa'ii keessa abiddaan asitu ka'a yaa'ii
Laakesa ramandara bajana masandala bakaraba. Laakesa warra manan kana keessa yaay. Kufachi matergira. Balik lapesa jalakani kai sira bala kam se sodatna yaay kesa Salus deti. Tonggo Abachu lalesu. amma diri kudin dapat Yom kabusa. buya shalapana budero Malgoda. Sembere mala besa mana kimi kuskes ne wan to korku bise nargamu buka anandro sakku magana budre kada nila tuno zetu boye tu achi bote devi mama inga te devi sajam mereka namun mala besa sana hoda kuskes Yesus Kristus fayyisaa nama hundumaati keessumaa muka warra isatti amaneeti kan jedhu caafamee jira. Har'aa booddee dhiiga holichaatiin mucaan akka du'aatti ciiftu kun amma obbaruu akka dandeessu dhiiga holichaatiin amma nan ajaja nan abboomaa humni afura budaa digimtiif tonqaa biraa kan itti ramadamtan mucaa kana du'aa gootanii kan keessan guyyaan kun guyyaa keessan miti. Saadi kunis saadi keessan miti. Maqaa Yesuusii mucaa kana akka isheen obbartu har'aa booddee ajajeera. Laagaa ishee kee akka bittan har'aa booddee irratti hojjechuu akka hin dandeenye ajajeera. Nagaan fayyisa. Harka koo miti harka irra kaa'e harka Kiristoos isaa bidda qabuudha. Har'aa booddee mucaa kana akka dhaabbatu dhiiga holichaati. Gooftaadhaaf galataan dhiyeessu. Har'aa waan ati nyaattu, waan ati dhugdu garaadhaa akkas hin baane dhiiga holichaatiin ajajeera. Dhugsiisuu hin dandeessu nama isheetti abidda dabaleera. Jireenya ishee guutummaatti abidda dabaleera. Umurii malee kan sitti dhame kana sirraa hiikeera. Yeroo barcuma biiroon ta'ee ka'u bindi qo'uun adarasa gaxarii dhaqee gaafa hin deemu. Eegduu isinitti biraa dhuftanii duuba. Yohaannis jedhamu as dhufee Tongoon biraanchita dhufee asitti baay'ee galee haadha manaa isaafillee waan baay'ee kakatee fi jechisi waaqa biraatti karaa kenna edda as bullee argamu. Argamu keessi maal argaa? Miila kee koomeessaa keessaa waan si qirqidu sitti dhaga'ama yeroo baay'ee. Rifeensi mataa keetii waggaa ja'an dura walakkaan bubbee mataa keetii si affatee ture. Mana namaatti bilchiisuu geessitee mataa keetti bilchiisnaan rifeensi mataa keetii mana mataatti badee fotoon kee mana tonqaayii tokko jira. Har'aa booddee nan baasa. Eebbaan argatta garuu barakatan qabdu. Eebbaa en argatta eebbi kee garuu hin jiru. Dhugaadha. Hin jiru eebbi kee. Eebba kee irratti hojjetee jira. Nagaan hin jiru. Boqonnaan afuurri waaqonnatti ibsa. Garuu waaqayyoon hin jaallattu. Lolli keessan garuu baay'ee ulfaataadha. Amma lafama jirtanii harki tokko dhufee sin baasa. Asirraa ilaali miila kees gadhiisaa. Yeroo ati iddoo fincaanii dhattee deebitu
rakkoo si mudatu jira yeroo gara miicaan gadhu si ittasiisuu barbaada akkasuma Nasri lagi untuk operation ini ucap operation lama tanah tidak ada nak osis sakit tangan. bakai akas amin jallu amin asalailan asalailan mayu Amin. Roda kanabi dulu pak, mucadi raleu tumbar badu kanabi dulu pak roja dorbagan, jador bagai yang menjasa kali tikulor sinar matagi fiti komerita, untuk mucadi rawai berbadu kanabi. Haleluya, bukti cagalata. Haleluya. Aku nak kepada misalnya nak kaya badera. Aku pelajari. Dewi juga baik. Inul Fauta. Kamu jaga dia. Si muka semua muka bet. Haleluya. Maka kamu jaga dia. Ina tamat tas. Dekora tu kenna mera. Kenna mera gitu. Barre sigai manggar ramu jai mal delta. Kanda misali gitu kamu jadi dari juga batu. Baik tadi tu ada periwar di mas ini bos. Gara tapi dah kau ticam. Lupa wahai ni imak Kristus kasinggan. Arna kau tak bercu gambar Akka si kana nu kampe. Arna kau tak Yesusin paisal buke tigo te bercu kampe. Itu kabar nan lupa aran jera huru akan natip saja. Foto asbate si kana ni. Pakai wan si janda tu. Pakai wan si janda tu. Lupa aran tu asbate. Kan waktu itu baca jadi wan si janda tu siwa. Waktu tu si janda tawa. Kono Solve. Ini satu pun. Mari Louis. Akhirnya kita berbincang berada. Haleluya. Yesus bertati. Isin jalla tawakai. Amin jalla. Isin jalla tawakai. Amana hari itu joleh udah jadi foto orang kata-kata itu. Kecilan keborong mata ukur di kata berapa sih sudah tidak. Mata mau mati. Cira Yesus jirani me. Haleluya. Amma arang nama tu mantau berbatu garapun ratu warga Kristen lagi sakti itu ni sinama sisi dua itu kita Singapura ta. Oh kenapa malu tu cinta ni berbat beo warga Kristen lagi. Bantu. Warga Kristen bu amal ni wajah cuma berbat warga Kristen lagi sakti kafa mantu kana kufta di kurate warga Kristen tiga iman ni cuci. Bila malu jadi berapa dah lagi set. Aduh marahnya juga. Aku rajin. Aduh. Ini sampai berapa? Berapa?
Raaju bakee ta'e. Maalo tu gootee si'u. Faafatu. Aisha tu. Tajaajilli tokko barbaadda. Yeroo isaan ol ba'anii mananxarii ija isaanii irraa caccabaan ilaala. Yeroo isaan dhufan afurroo waaqayyo waan naan jedhee fa'aa mananxarii ija isaanii irraa caccabee ija isaanii kana tattarageetu addisii godhee ija isaanii kana haares wayyaa isaan uffataniin adda wayyaa addaatu tun itti uwwifamuun ilaala. Afurri qulqulluun dhugaanatti ba'a. Warra har'a isteejii kanarratti ba'anii waaqayyoon fudhachuudhaaf dhufan kanaa booddee nan geddaraas karaa isaan namoota baay'een deebisan an jedhe waaqayyo. Isaan kun hojjettoota mana koo ta'u. Karaa isaanii lubbuu baay'een deebisan an jedhe. Baay'ee karaa kee lubbuu hedduu akka deebi'an natti dubbataa waaqayyo. Lubbuu hedduu. Namoota hedduu deemta dhidhooma kanatti. Namoota hedduu gooftaa fudhata karaa kee. Karaa keessa namoota hedduu gooftaa fudhata. Akka kaleessan eeggaddaame seenaan keessan geddarame ni dhabe shiishaan ni dhabe caatiin. Harka mirgaa ol fudhaa. Mirgaa harka keessanii gara gooftaatti. Har'aa kaasee jedha na duukaa. Biyya lafaa hojii isaa amala isaa ganeera. Kiristoos Yesuusiin fayyisaa lubbuu kootii godhee fudhadheera. Ati immoo yaa gooftaa galmee jireenya bara baraa irratti maqaa koo naa caafi. Maqaa koo naa caafi. Hin sodaatinaa har'aa booddee anatu isinii wajjin jira waaqayyo. Yoo hojjettan hin bargattu. Yoo fiigdan dura baatu. Sammuun keessan duba namaadha. Yesuus gooftaadha. Dhaqaan jaarsoliin galmeessaa hin qabnaa hin kadhannaa hin dibamu ijoollee. Kita bukan nak ukuran jangkut ukuran sekarang itu. Jadi jangkut ukuran kalau kawarin. Nak ukuran. Oladu yai bai. Oladu tito kola mas. Gantamera bila kana gantamera. Ini ya bai forta borasan. Hindi ko gafu mangkupesa na to na kolato. Amma maal keessa deemaa ture galatti. Bitta wai. Maal si godhe si gubamu? Na gube. Dudda kee nama maal gochaa ture? Dudda koo kana keessa na gubaa ture. Si gube? Nama rukutte duroo harkaa qabdu yoo Injiru. Amma iyyuu iddoo laamsaanaa qayyaraan jedhe gaafa dhufe. Amma jiraare? Amma injiru. Injiru? Deebii dhugaa ba'e mucaa keessatti ta'e. Abidda si dhugeera. Kana booda dhukkuba adda addaa bitanii kan keessa dileetii godhe dileetii godhe gargara shana. Dileetii godhe dhalana keekkiyaa. Dileet. Dhukkuba garaa jedheedha. Dhukkuba mataa cabsaa. Dhukkuba dugda kutaa. Dhukkuba dhiibbaa dhiigaa. Dhukkuba sukkaaraa. Taayifoodii. Taayishirii. HIV. Nafsi irratti nafseera. Lubbuu tokko duukaan bahin. Haadhaa ofirraa namoonni isin dhukkubaa jiru. Warri isin dhukkubeef dhalagaa ofirraa. Amma isinirraa bada. Hin bada. Haadhaa ofirraa sirriitti. Tirii tataa.